Iraan hulaa galaana Hormuz guyyaa tokkoof eega bantiin booda deebitee cufuu akkuma beeksifte taankarii boba'aa hulaa galaana Hormuz irra deemaa ture haleeluu beeksifte. Taankariin Iraan alatti kun keenyutti qaja'uun bal'ina oduutti dhiyeesse. Hokkara baajiddu galeessaa hulaa galaana Strait of Hormuz keessatti mudatiin guyyaa irraa boba'aa alaabaa Hindii qabdu Strait of Hormuz keessatti haleelamuu dhaga'an. Hindiin masaanuu Paakistaanii fi michuu Ameerikaatti bal'inaan dhiyeesse. Biyyi Israa'el babal'ifannaa lafaa itti fufuun doorsisa humnoota nageenyaatiin dhiyeessaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan himeeti jira. Dhiyeenya kana Turkiin Iraan akeekkachiisuu itti fufu. Israa'el ammoo hiree Iraan cabsuu yoo argatte dabareen itti aanu kan Turkii ta'uu xiinxaltoonni himaniiti jiranii bal'inaan dhiyeessina. Itoophiyaan lammiilee 138 ta'an SIS fi Alshabaab waliin hidhata qaban jettee shakkitee to'annoo jala oolchitee jirti. Raashiyaan kuufamni yuuraaniyeemii Iraan akka buqqifamuuf qophii ta'uun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifanneef hangafootatu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduutti aansina. Eegalolli baajiddu galaa haala hamaatiin Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiin booda waliigaltee dhukkaasa dhaabuu torban lama marii araara Ameerikaa fi Iraan hordofuun Iraan hulaa galaana Hormuz guyyoota 45 oliif cufte ifumaaf cufte deebistee banuun ammas irra deebi'uun cufuun dhaga'ame. Haa ta'uuti malee Iraan hulaa galaana kana guyyaa tokko qofa erga banteen booda deebistee cufuu sa'aatii 24 keessatti beeksisuun dhaga'ame. Iraan hulaa galaana Hormuz kana cufuu qofa odoo hin taane tuniiwwan daldalaa imalaa turan illee haleeluu ibsane. Dhaabbanni daldalaa Maritime United Kingdom akka beeksisetti bitiruuwwan humna galaanaa eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan lama hulaa Hormuz irratti tarkaanfiin irratti fudhatamuun ibsame. Taateen kun kan ta'e hulaa galaanaa Strait of Hormuz naannoo qarqara Omaanitti ta'uu dhaabbanni UK kun beeksisee jira. Itti dabaluudhaan hojjettoonni doonicharraa miidhaan akka irra hin gahin kan ibsame yoo ta'u maddi oduu Reuters ammoo tuniiwwan daldalaa lama hulaa galaanaa Strait of Hormuz qaxxaamuraa jiran irratti humnoonni Iraan dhukkaasa irratti banuun haleeluu ibsee jira. Iraan kaleessa hulaa galaanaa guutumaan guututti banuu kan beeksifte yoo ta'u sa'aatii 24 odoo hin guutin deebistee cufuu mirkanaa'e. Iraan hulaa Strait of Hormuz cufuu sababni isiin deessite ammoo humni galaanaa Ameerikaa dooniiwwan daldalaa buufataawwan doonii Iraan seenanii akka hin baane erga ibsaniin booda kunis ammoo Iraan deebistee tarkaanfii hulaa galaanaa cufuu beeksisan. Hulaa Strait of Hormuzitti wal qabatee wanni deemaa jiru kana jaamee ibsamuu baatullee kanaan dura ammoo odoo buufanni kun hin banamin dura Ameerikaan buufataalee kanarratti uggura kaa'uuf biyyoota nagaan as keessa dabraa jiran irratti tarkaanfii kan fudhatu ta'uu dhaadachaa turuun ni yaadatama. Akka fakkeenyaatti Chaayinaan gocha Ameerikaan uggura hulaa galaanaa Strait of Hormuz labsitee mormaa kan turte yoo ta'u Ameerikaan olaantummaa galaanaa kanaan to'achuudhaaf dooniiwwan isii eega galaana kana seenan booda bahuu diduun ibsamee jira. Humni eegumsa warraaqsa Islaamaa Iraan ammoo dooniiwwan kunneen yoo bahuu didan tarkaanfii kan irratti fudhatan ta'uun ibsame. Haala jiruun dooniiwwan Ameerikaa galaana kana keessaa bahuu didan galaana kana keessa yoo jiraatan Iraan akkuma doonii United Kingdom irratti tarkaanfii haleellaa fudhatte dooniiwwan Ameerikaa irratti haleellaa kan fudhattu yoo ta'u abdiin nagaa marii araara Iraanii fi Ameerikaa Paakistaanitti jalqabe gara lola marsaa lammaffaatti kan jijjiiramu ta'uun ibsame. Kana malees Ameerikaan waan isirraa eegamu hin goonatan jette Iraan hanga Ameerikaan uggura buufataalee doonii Iraan irra keessa kaaftutti Iraanis sochii daldala Hormuz taasifamu akkuma yeroo waraanaa taasifamaa turetti kan itti fuftu ta'uu ibsite. Iraan hulaa Hormuz irra deebiin cufuu erga beeksifteen booda hanga ammaatti White House irraa battalatti deebiin kan hin kennamne yoo ta'u abdiin nageenyaa baajiddu galaa yeroo ammaan tanaa kan fashaalee yoo ta'u gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma yeroo duraa dhaadannoo fi akeekkachiisa isaatti fufe Iraan yuuraaniyeemii gabbisaa dabarsitee akka kennitu dhaadachaa jiraachuun ibsame. Iraan guyyaarraa akkuma buufata doonii cufuu beeksifte dooniiwwan bichoota Ameerikaa hedduu gara fuunda dhaga'ame. Dooniin Hindii boba'aa fe'attee deemaa ture sanbata irraa eebila 18 bara 2026 hulaa galaana Tarsiimoote Strait of Hormuz keessatti haleelamuun isaa maddeen mootummaa Hindii himaniiti jiru. Iraan eega hulaa galaanaa cufteen haleellaa dooniiwwan michuu Ameerikaa irratti raawwachuu itti fuftee jiraachuun ibsame. Kanaanis dooniiwwan Hindiidhaa Sanmar Heerlaand ja'amantuun yeroo Strait of Hormuz keessa dabruuf yaalaa turanitti bitiruuwwan qawwee eegdota warraaqsa Iraaniin dhukkaasa irratti banamiin haleelamuun ibsame. Miidhaan haleellaa tanaan dhaqqabe dooniiwwan kanaas ta'e hojjettoota isaa irratti miidhaan hangamii akka ga'e kan ibsame yoo ta'u haa ta'uutii malee ammoo dooniiwwan sun duubatti deebi'uuf dirqamtee jiraachuun ibsame. Deebii diipiloomaasiitiin ammoo Hindiin ambaasaadara biyya Iraan Niiw Deelitti yaamuudhaan taatee kanaaf yaaddoo cimaa qabaachuu kan itti himte ta'uun ibsame. Haalli kun hammaataa kan deemu yoo ta'u haleellaan kanaan dura raawwatame uggura guyyoota 50 ture ammas deebisee kan labsu ta'uun ibsame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo guyyaa kaleessaa Iraan daandii bishaanii kana deebiftee banuuf waliigaluu yoo dubbatu Iraan ammoo guyyaarraa naannoo sanitti dooniiwwan kanneen haleelu hulaa galaanaa Strait of Hormuz cimuudhaan yeroo ammaan tana sochiin waraanaa gaggeeffamaa jiraachuun ibsame.
biyyi Israa'el babal'ifannaa lafaa itti fufuu dursa humnoota nageenyaatiin dhageessaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan guyyaa irraa himuun dhaga'ame. Dhiyeenya kana ammoo Turkiin akeekkachiisa Iraan itti fuftee kan jirtu hoggaa ta'u Israa'el ammoo hiree Iraan cabsuu yoo argatte dabareen Turkii ta'uun ibsameeti jira. Ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan guyyaa irraa waltajjii dippiloomaasii idil-addunyaa irratti dubbii jabduu dubbateen Israa'el balaa nageenyaa uumame sababeeffachuudhaan babal'ifannaa lafaa hawwaa turte jalqabuuf humnoota nageenyaaf fayyadamuun dursa dhageessaa jiraachuu beeksise. Israa'el waltajjii idil-addunyaa irratti burjaajii uumaa jirti kan jedhe ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan waggoota dhiyoo asitti Israa'el rakkoo nageenyaa uumaa jirtu sababeeffachuun naannoo isii babal'ifachuu itti fuftee jiraachuu beeksise. Kanaan dura lafa Filistiin Gaazaa West Bank baha Yerusaalemitti argamu qabattee turte. Amma immoo naannoo Sooriyaa fi Libaanosis fudhachaa jirti jechuudhaan dhaabbanni oduu Faransaay Agence France Presse gabaaseeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa Libaanosii fi Israa'el jidduutti waliigalteen dhukkaasa dhaabuu guyyoota 10 irra gahamuu beeksisee turuun ni yaadatama. Ministeerri muummee biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun ammoo waliigalteen tun tattaaffii nagaa itti fufee jiruuf kan gargaaru ta'uu erga ibseen booda Israa'el naannoo daangaa Libaanos yeroo ammaa to'atte keessa loltoota isii kan hin baasne ta'uu beeksise. Waraanni Hizbollaa ammoo ibsa guyyaa kaleessaa kenneen waliigaltee kamuu gama tokkoon ta'uu akka hin qabne erga ibseen booda Israa'el Libaanos keessatti akka sochootu kan hin eeyyamne ta'uu ejjennoo isaa ibseeti jira. Ministeerri dhimma alaa biyya Turkii kun qeeqni kun kan ka'e erga ministeerri muummee biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun loltoota isii Libaanos keessaa hin baasu jechuudhaan dhaadateen booda ta'uun ibsame. Itoophiyaan lammiilee 138 ta'an SIS fi Alshabaab waliin hidhata qaban jettee shakkitee to'annoo jala oolchitee jirti. Namoonni to'annoo jala oolan kunniin qaamota hidhatanii bosona keessa socho'uudhaan nageenya Itoophiyaa booressan shororkeessitootaa fi finxaaleeyyii waliin hariiroo cimaa akka qabanii fi baargamaa ce'uudhaan IS fi Alshabaab waliinis hidhata cimaa akka qaban odeeffannooleen argaman ni addeessu. Namoonni kunniin maallaqa, meeshaalee, uffata waraanaa, raadiyoo quunnamtii bilbilaa harkaa, sim kaardii, meeshaalee waraanaa, rasaasaa garee shororkeessitootaa fi finxaaleeyyii walitti qabuuf kan dhiyeessan yoo ta'u akkasumas sochii filannoo marsaa 7ffaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu filannoo filattoota galmaa'uu irratti gandootaatti gadi bu'uun jeequmsa uumaa akka jiranii fi walitti bu'iinsa sabaa fi sabaa akkasumas amantiis kakaasuu irratti bobbaafamanii jiraachuu isaanis mirkaneeffachuu isaanii ifoomsaniiru. Shakkamtoonni kunniin tokkoon shororkeessummaa idila addunyaa kanneen akka Alshabaab, SIS waliin hariiroo cimaa uumuun Somaaliyaa keessatti leenjii shororkeessummaa akka fudhatan odeeffannoon argame kan mirkaneessu yoo ta'u illee kanaafis haala mijaawaa akka qopheessaa jiran irra gahamee jira. Kana malees shakkamtoonni duula kana qaban keessaa kanneen meeshaalee waraanaa seeraan ala daddabarsuu fi gareewwan shororkeessitoota finxaaleeyyiif meeshaalee waraanaa kan raabsaa turan ta'uusaa kan himamu yoo ta'u haala nageenyaa biyya keenyaa hammeessuu keessatti yaaliin isaan taasisaa turan olaanaa ta'uusaa ibsamee jira. Daldala namaa daddabarsa seeraan alaa, jeequmsa dinagdee uumuun dhiheessii meeshaalee fayyadamtoota bu'uura irratti hanqinni akka uumamuu fi daballiin meeshaalee karaa kontiroobaandiin darbaniis akka guddatu taasisuu keessatti qooda akka qaban kan himame yoo ta'u yeroo shakkamtoonni kunniin qabamanitti meeshaalee waraanaa adda addaa boombii abidda, rasaasni, noottiiwwan maallaqaa idila addunyaa adda addaa kan biyyoota garaagaraa akkasumas meeshaaleen kontiroobaandii gareelee kanneeniin daddabarfamuuf qophii turanis to'annoo jala ooluusaa odeeffannoon argame ni addeessa. Shakkamtoonni sochii shororkeessummaa dabalatee gochoota badii adda addaa keessatti hirmaatan 138 qindoomina raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa Itoophiyaa qaamolee nageenyaa naannichaa waliin ta'uun to'annoo seeraa jala galchuun isaa ibsamee jira. Akka tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa ajandaa gochuun gabaasetti gareewwan shororkeessitootaa fi yakkamtoota fashaleessuuf toora quunnamtii isaanii jeequmsa hordoffii fi qorannoo dabalataa gaggeessuu isaa dabalataanis akka itti fufuu kan ifoomse yoo ta'u filannoo biyyaalessaa dhufuuf rakkoowwan nageenyaa tokko malee akka gaggeeffamuuf qophiin barbaachisus xumuramaa akka jiruu fi qaamota rakkoo nageenyaa biyyatti fiduu fi danqaa nageenyaa ta'uuf socho'anis kana booda to'annoon fi hordoffiin cimaan akka irratti taasifamu odeeffannoon tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa biyyaalessaa irraa argame ni addeessa. Raashiyaan yuuraaniyeemii Iraan akka buqqa'uuf tattaaffii taasisaa jiraachuun himame. Odeeffannoon marii sagantaa niikuleeraa Iraan irratti taasifamu keessatti gargaarsa guddaa ta'uu danda'a mul'atee jiraachuun ibsame. Hojii gaggeessaan dhaabbata anniisaa niikuleeraa mootummaa Raashiyaa Roozaatom Aleksee Lichaakoof akka ijeetti dhaabbanni isaanii kuufama yuuraaniyeemii Iraan badhaadhina qabu buqqisuuf gara gargaarsa barbaachisaa ta'e akka kennu ibsamee jira. Akka Rooyiters gabaasetti Raashiyaan tarkaanfii tana fudhachuuf kan murteessite
marii niwukilaraa Iraanii fi Ameerikaa jidduutti taasifamaa jiru akka milkaa'inatti erga laalteen booda ta'uun ibsame. Roozaatoom muuxannoo addunyaa teekinooloojii niwukilaraa irratti qabu fayyadamuudhaan yuuraaniyeemii Iraan badhaadhina guddaa qabu gara Raashiyaatti nagaan geessuuf itti gaafatamummaa qabaachuu akka danda'u ibse. Ibsi gama Raashiyaa kun kan ba'e eega pirezidaantiin Ameerikaa Iraan sagantaa niwukilaraa isii yeroo hin murtoofneef akka addaan kuttuuf waliigaluu erga beeksiseen booda hoggaa ta'u tarkaanfiin kun dhuguma Iraan sagantaa isii akka dhaabe wabii ta'ee lalamaa kaja'u ammas shakkii guddaa keessa galuun ibsame. Balaan tarkaanfii waraanaa kuufamaa niwukilaraa isii irratti dhiyaatu ni hir'isa ja'amee kan yaadamu ta'ullee Iraan ammoo gama isiitiin gama gabbisa niwukilaraa irratti ejjennoo isii kan hin jijjiirre ta'u marii marsaa jalqaba Ameerikaa waliin Paakistaan magaalaa Islaambaad taasisaniin ibsuun ni yaadatama. Raashiyaan baajiddu galeessatti nagaa buusuuf gahee dippiloomaasii qabdu irra deebitee akka mirkaneessitu kan gargaaru ta'ullee gama qondaaltota Iraaniin yuuraaniyeemii kana Raashiyaaf dabarsuudhaaf qophii ta'uu isaanii hanga ammaatti ifaan ifatti ibsi kenname kan hin jirre ta'uun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.